Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamii yoona eegdanii, akkamii yeroo kana geessanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, Mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, du'a keessaa gara jireenyatti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti. Inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, inni dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, inni dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, inni gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, inni jireenya keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'u, inni eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee dhiisnuti, qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka maqaa isaanii, akka aangoo isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19. Egaa dhaqaatee maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutiin isaan cuubuudhaan saba hundumaa duuka bu'oota koo taasisaa kan jedhuun hin baranna. Maqaa sagalee kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa janni kun kan Waaqayyooti. Egaa dhaqaa maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin saba cuubuudhaan saba hundumaa duuka bu'oota koo taasisaa jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa yoo ajaju ni argina. Egaa kana keessatti kan hubannu jalqaba irratti kasaa ilaallu cuuphaa jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin barannudha jechuudha. Cuuphaa jechuun cuuphamuun bishaan keessa seenanii ba'uu jechuudha. Yaa saba Waaqayyoo, cuuphaan iccitiiwwan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti raawwataman keessaa isa tokkoo fi isa jalqabaa yoo ta'u, amantoonni karaa mana amantaatiin galanii mucummaa fi kabaja Waaqayyoo irraa kan itti argatanidha. Mucummaa Sillaasee kan itti argatanidha waan ta'eef jechuudha. Iccitii waan jedhameefis mucummaa Sillaasee yookiin sadummaa isaa ijaan kan hin argamne kan itti argannuu fi warreen hin amanne kan ittiin ifa ittiin baafnu iccitii jedhamee ni waamama jechuudha. Egaa bu'uura cuuphaa yoo ilaalle, bu'uurri cuuphaa eenyu yoo jenne ilaalle yaa saba Waaqayyoodha. Bu'uurri cuuphaa kan ta'e Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee waggaa 33tti laga Yordaanositti harka Yohaannisiin cuuphame namoonni hundis akka fayyaniif lammata dhalachuun cuuphamuu akka qaban isaan barsiiseera. Ofii isaa cuuphamuudhaanis nuufis akka cuuphamnu bu'uura nuuf ta'ee jira, nu barsiisee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuma barumsa isaa irratti deematii maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutiin cuuphuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa jedhee duuka bu'oota isaa ajajee jira jechuudha. Kanaaf Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irrattis kan barraa'e jechuudha. Isaan ajaja barsiisaa isaanii irraa kennameef fudhatanii namoota addunyaa irra deemuudhaan wangeela barsiisuudhaan cuuphaa ijoollummaa Waaqayyoo akka isaan argatan isaan taasise jechuudha.
Egaa cuuphanis maaliif nu barbaachisa ree yoo ilaalle yaa saba Waaqayyoodha. Dhalli namaa jalqaba abboommi Waaqayyoo cabsee kan ture gorsa seexanaa dhaga'uudhaan muka jannataa keessa jiran hunda nyaadhu, muka isa waan gaarii fi yaraa nama barsiisu kana immoo hin nyaatin jedhee yeroo ajajutti nyaachuun dhala namaa hunda irratti duuti akka dhufu akka duutitti murtaa'u yookiin akka abaarsitti dhufu itti himee ture. Egaa Addaami iddoo gaarii iddoo boqonnaa keessa kan jiraachaa ture waggaa 7 fi ji'a 2:17 gannati keessa jiraachaa ture. Iddoo lamlamii keessa iddoo boqonnaa keessa jiraachaa ture. Garuu Daabiloos qormaataaf itti dhufe dhumarra jechuudha. Bara booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanatti yeroo barsiisaa turetti dhuguma dhugaa isiniin jedha, namni lammata bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa dhalachuu baannaan jireenya bara baraa hin qabu jedhee raawwate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3-6 yoo dubbifne ni arganna dubbatee jira jechuudha. Egaa cuuphanis kanaaf nu barbaachisa. Lammata bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo hin dhalanne mootummaa Waaqayyoo galuu hin dandeessan jedha. Kanaafuu cuuphanis kan nu barbaachise kanaaf yaa saba Waaqayyoodha. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf cuuphamuun nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Kiristoosiin kiristaanota ilmaan immoo ilmaan ijoollee yookiin ijoollee Waaqayyoo kan nu jechisiisu cuuphadha jechuudha. Akkuma namni haadha fi abbaa isaa irraa al tokko qofa dhalatu cuuphanis erga takka cuuphanis takkittiidha. Cuuphan takka amantaanis takka ta'uu beekuu qabna. Egaa cuuphaa beeknee kan ittiin cuuphamne fayyina lubbuu keenya argannudha jechuudha. Egaa qulqulluu Phaawulosis cuuphanis gooftanis amantaanis takko jedhee dubbatee jira jechuudha. Abbaan keenya qulqulluu Phaawulos ergaa warra Efesoonitti kan barreesse Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti kan barreesse jechuudha. Isa kana nu barsiisa. Cuuphanis gooftanis amantiinis tokko jedhee kan barsiisu suma kana jechuudha. Kana nu barsiisa. Egaa kiristaana jechuudha kan jedhamuufis nuti kan irraa barannu kiristaana jedhamuudhaafis guyyaa jimaataa gooftaan yemmuu fannifame cinaacha isaa waraananii bishaan jireenyaa cinaacha isaa keessaa dhangala'e. Cuuphamnee ilmaan ijoollee Waaqayyoo jedhamuu qabna jechuudha. Egaa bishaan kun kan argamu lubni bishaan qabateetti yookiin qabee tokkotti naqatee kan inni kadhannaa irratti gaggeessee yookiin kitaaba kiristinnaa irra jiruu fi kan kadhannaa galata yookiin qiddaasee takkitti abbaa qulqulluu tokkicha ilma hafuura tokkicha hafuura qulqulluun jedhee kan kadhannaa irratti gaggeessee kan nu raca'u yookiin immoo kan ittiin cuuphamnu yookiin cuuphaa fudhannu kana nu barsiisa jechuudha saba Waaqayyoodha. Egaa jireenya haaraa kunis kan nuuf kennamu hafuura qulqulluudhaan ta'uu hubachuu qabna. Egaa cuuphaan kakuu moofaa keessa ni jira ture. Garaagarummaan cuuphaa kakuu moofaa fi haaraa yeroo kakuu moofaa fakkeenya Iyyoobii fi Na'imaan laga Yordaanositti cuuphamanii dhibee foonii irraa fayyanii turan. Cuuphaan kakuu moofaa kun akkuma himame dhibee foonii qofa irraa namoota itti amananiif fayyisaa ture. Kakuu haaraa garuu ilmaan Waaqayyoo kan nuuf kennu ilmummaa Waaqayyoo yookiin immoo ilmaan Waaqayyoo kan nu taasisu garbummaa seexanaa jalaa kan nu baasuu fi kan ittiin cubbuu keenya ittiin dhiifame itti argannudha jechuudha. Egaa kan cuuphamnus immoo yoo cuuphamnu kana maaliin cuuphamna jennee yoo ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos koo akka dhala namaa kana gatii guddaa nama barbaadu akka dhala namaa kana kaffaltii nu gaafatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa osoo taate gatii gurguddaa nu gaafatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan xiqqaan kan argachuu dandeenyu bishaan akka cuuphamnu nu taasise. Bishaan hin cuuphamne dammaan hin jenne haannaniin hin jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Sababni isaas inni duraan gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ani aangoon qaba jedhee durummaa isaatiin aangoo isaa hin argisiifne. Inni gad of qabummaadhaan gara biyya lafaa dhufee biyya lafaa kanarra naanna'ee waggaa 33 fi ji'a 3 naanna'ee addunyaa kanarra deemee barsiise. Kana hunda yoo barsiisu gad of qabummaa argisiiseeti. Hubadhaa yaa saba Waaqayyoodha. Sababni inni dura gooftaan keenya fayyisaan keenya kaayyoo inni dhufeef keessaa tokko fakkeenya nuuf ta'u waan tureef inni bishaan akkuma cuuphame nutis kiristaanonni bishaaniin cuuphamna.
karaa biraatiin yommuu yeroo barsiisaa turetti dhalli namaa mootummaa isaa dhaaluuf bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa akka dhalachuu qabu ajajee jira. Inni sadaffaan erga gooftaan gara samiitti ol ba'ee booda duuka bu'oota isaa bishaaniin namoota amanan cuubaa kan turanidha. Bishaan bakka hundatti nama hundaa wal qixxee waan argamuuf bishaaniin cuubu. Cuuphaan nama amane hundumaaf wal qixxummaa kennamuu isaa kan ibsudha. Bishaan yommuu dhiqatan akkuma xurii namarraa qulqulleessu. Cuuphaan cubbuu keenya irraas kan xuraa'aa turre san irraa nu qulqulleessa. Ijoollummaa Waaqayyoo akka argannu nu taasisa. Raajii Hisqeelis bishaan gaariitiinis isinin cuuba jedhee akkuma Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 irratti barraa'ee isa kana nu hubachiisa jechuudha. Egaas keessatti bishaan keessa seenanii cuubamuun maaliif barbaachise yoo jenne gooftaan keenya cuubamee bishaan keessa seenee ture. Egaa Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yoo dubbifne ibsa isaanii arganna. Manni amantaa bara duuka bu'ootaa turte akkasuma jecha yookiin gochaawwan isiin ittiin ibsaa turte keessaa tokko gara bishaanitti ol fudhatanii deemuu isaanii nu hubachiisa. Nutis fakkeenya kana godhannee sirna cuuphatiin kan raawwannudha. Karaa biraatiin yommuu cuuphamnu bishaan keessa seenuun keenya Kiristoos wajjiniin awwaalamuu keenyaaf fakkeenya yommuu ta'u, cuuphamnee ba'uun keenya immoo gooftaa wajjin du'aa ka'uu keenya fakkeenya nuuf agarsiisa jechuudha. Egaa kana nu hubachiisa. Egaa cuuphaa kakuu moofaa keessa yoo ilaalle bidiruun Nohi maatii isaa fi akkasuma beelladoota bineeldonni bishaan keessa seenanii baay'ee bishaan badiinsaa yeroo sanii baay'ee isaan rakkisaa ture. Isarraa fayyuudhaaf jedhanii kan deemanii turan jaroonni 8 bishaan badiinsaa irraa kan fayyan bidiricha keessa taa'uudhaan jechuudha. Fakkeenyi kun dhugaa ta'ee cuuphaadhaan kakuu haaraa keessa bakka bu'uun ilmaan namoota badiinsa bara baraa jalaa kan ittiin ba'an kakuu durii keessatti yookiin kakuu moofaa keessatti akkuma bidiruun Nohi sanyiiwwan badaa turan kunniin kan gaarii hojjetan yookiin Waaqayyoon kan eeyyame baasan har'a cuuphan warroota gaarii godhan warroonni ittiin cuuphaman warroonni amanan itti fayyu jechuudha. Akkasumas kakuu moofaa keessatti dhagna qabaa yoo fudhanne kakuu moofaa keessatti dhagna qabachuun saba Waaqayyoo ta'uu akkuma fayyadaa ture kakuu haaraa keessatti cuuphaadhaan bakka bu'amee dhalli namaa cubbuu isaa irraa ni fayya jechuudha. Sabni Israa'el galaana Eertiraa yookiin galaana Diimaa fakkeenya cuuphatiin ilaalaa turanidha jechuudha. Yommuu kanatti sabni Israa'el galaana seenee ce'ee garbummaa warra Gibxii jalaa kan ittiin ba'an har'a cuuphaadhaan nutis garbummaa seexanaa jalaa kan ittiin ba'anudha jechuudha. Kana nu hubachiisaa saba Waaqayyoodha. Egaa cuuphaan kun bishaaniin akkuma ta'e cuuphaan kun kakuu haaraa fi kakuu moofaa keessatti akkuma kanaan kan ibsin erga ta'e gooftaan maaliif lagoota jiran keessaa laga biraa filate laga Yordaanos filate akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif waggaa 30tti cuuphame jennee yoo ilaalle Addaam nama waggaa 30 ta'ee uumamee ture. Guyyaa 40tti ilmummaa Waaqayyoo kan argate ture. Seexanni dogongorsee ilmummaa isaa dhabsiise. Addaam lammaffaa kan jedhame Yesuus Kiristoos ilma haadha teenya qulqulleetti dubree Maaramiiti. Innis Addaam lammaffaa jedhamee waamama. Addaam jalqabaa fi sanyii deebisuuf waan dhufeef Addaam waggaa 30tti ilmummaa Sillaasee kan dhabe. Deebisuudhaaf akka ta'e kan nu hubachiisudha jechuudha. Egaa mucummaa isaa kan deebisuuf cuuphamuudhaan ta'uu isaa kan nu hubachiisudha. Kan cuuphames laga Yordaanositti amantoonni tokko gooftaa waggaa 30tti waan cuuphameef nuti cuuphamuu kan qabnu waggaa 30tti jedhanii kan amanan baay'een isaanii ni jiru. Kuni dogongora. Kuni garuu ilaalcha sirrii miti. Sabni isaa namni yoo ta'u waggaa 30 hin guutin du'e yoo ta'u hin fayyin hafee maal laata mootummaa Waaqayyoo dhaaluu ni danda'a laata? Hin danda'u. Kanaaf Waaqayyoo waggaa 30tti kan cuuphameef sababa guddaa qaba, sababa olaanaa qaba. Kanaaf nutis immoo sababa inni ittiin
waggaa 30tti cuubamee fi Addaam yeroo balleessa sanitti Addaam yeroo sanii san yaadachuudhaaf waggaa 30tti cuubamee jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan cuubamuun isa barbaachises Addaam kufee ture deebisuudhaaf sadummaa isaa ragaa ba'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuubameera. Guyyaa cuuphaan dura sadummaa Waaqayyoo ifaan ba'ee kan hin beekamne ture. Gooftaan lafa Yordaanositti yommuu cuubamu iccitii sadummaa yookiin iccitii sillaasee ifaan mul'ateera. Innis abbaa hurrii keessa kuni ilma koo isaan jaaladhu jedhee hurrii keessa ni mul'ata. Isattis baay'ee nan gammada yommuu jedhu abbaan ilma ni beeke. Hafuurri qulqulluunis imala jireenya isaa kan ta'u kan ibsuuf fakkeenya gugeetiin isarratti ni mul'ate. Ilmis qaama isaatiin yeroo laga Yordaanos keessa cuubamu ni mul'ate. Yommuu Waaqayyo tokkummaa fi sadummaa isaa dhala namaaf ibsu ni mul'ate jechuudha. Egaa raajii yeroo kakuu moofaa keessatti dubbatamaa ture sunis ni raawwate. Faarfannaa Daawit boqonnaa 76 yookiin 77 lakkoofsa 16 yoo dubbifne ni arganna. Fakkeenya nuuf ta'uuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaaniin kan cuubame otoo inni ofii isaatii cuubamuu baate isin nuti sarara cuubamuu hin dandeenyu turre. Garbummaa seexanaatiin bara baraan dhidhiitamaa turre jechuudha. Kanaafidha yaa saba Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan laga Yordaanositti cuubameef sababa qaba. Raajii dubbate san raawwachuudhaaf laga Yordaanositti cuubame. Galaana achi keessatti yookiin bishaanicha san keessatti kan cuubame kanaafi. Egaa kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achitti cuubame. Galaannis argitee ni dheessite jedha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yordaanosis gara duubatti deebite jedha. Egaa laga Yordaanositti cuubamuun isaa Addaamiif Hewaaniif xaalayaa lama barreessee ture jechuudha seexanni yookiin daabiloosi. Addaam garbicha seexanaa, Hewaan garabii seexanaa jedhee raawwatamuun garbittii seexanaa jedhee xaalayaa lama ni barreesse daabiloosi. Xaalayaa tokko laga Yordaanos keessa kaa'e, xaalayaa tokko Si'oolii keessa kaa'e. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti cuubamuu kan barbaachise xaalayaa san achii balleessuuf jedheeti. Xaalayaa san achii barbadeessuuf jedheeti. Xaalayaa san inni barreesse dhagaa irratti miti yaa saba Waaqayyoodha. Xaalayaa inni barreesse waraqata irratti miti yaa saba Waaqayyoodha. Bishaan barbadeessuu kan hin dandeenye, oomtuu balleessuu kan hin dandeenye dhagaa dhimna baradii irratti barreesse daabiloos gamni waan ta'eef. Fakkeenyi inni ittiin achitti cuubame keessa tokko fakkeenya raawwatee jira. Fakkeenya nuuf ta'uudhaaf achittis raawwateera. Egaa Yordaanositti namni Naa'imaan jedhamu laga Yordaanositti cuubamee dhibee isaa foonii irraa fayyee jira. Nama Waaqayyoo kan ta'e Elsaa'i mootichi Naa'imaan jedhamuun huccuu isaa yemmuu tarsaasu yemmuu argetti gara koo haa dhufu jedhee Naa'imaanis gaarii waan dhaqee manni Elsaa bira ni dhaabbate. Maaliif achi ni dhaabbate? Kan dhaqes gaariidhaan gara nami'aan gaarii kun kan nami'aan kunis gara isaa ni deeme ni dhaqe. Isa bira ni dhaabbate. Elsaa'i laga Yordaanos 7 dhaquun yookiin mooyyuu dhiqachuudhaan dhibee isaa irraa fayyee jira. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga kanatti cuubamuun dhibee lubbuu fi foon irraa nu fayyisu nutti argisiisa yookiin nu cuuphamee fayyina nuuf ta'ee jira jechuudha. Egaa Yordaanos kun laga tokko. Yordaanos laga tokko yommuu taatu gadi siqxee bakka lamatti hiramti. Lamaan isaanii kunis lagoonni kunis lagni Yordaanos beekee lamatti ni qoodamti yookiin ni hiramti. Beekee lamaan ishii qoodamtu kunis inni tokko Yoor jedhama, inni lammataa Daanos jedhamuudhaan ni waamama. Yoor karaa warra Israa'elootaatiin argama. Daanos karaa warra saba Waaqayyoo hin beeknetiin argama yookiin immoo karaa warra Azaabotiitiin argama jechuudha. Yoor karaa warra Waaqayyoo beekaniin argama. Daanos karaa warra Waaqayyoo hin beeknetiin argama ture lagni Yordaanos kun kan qoqqoodame kun jechuudha. Gadi siqee mooyyuu walitti deebi'ee raawwate tokko ta'e jechuudha.
kan bekke lamatti qoodame suni Yoorii fi Daanositti kan qoodame suni gadi siqee ammas immoo tokko ta'e jechuudha. Yordaanos jechuun kan maqaa lamarraa kan dhufe yoo ta'u Yoorii fi Daanos jedhama. Yoor jechuun warra Israa'eloota yoo bekke bu'u, Daanos jechuun immoo warra Waaqayyoon beekne warra azaabotaatiin bekke bu'a. Kanaaf jechuudha kan nuuf ibsu. Egaa tokko ni ta'an jedha gadi siqanii kan lama turan kan Yoorii fi Daanos jedhanii qoodamanii yookiin kan Waaqayyo amananii fi kan Waaqayyo amanne jedhamee bakka lamatti qoodame suni gadi siqee tokko ni ta'an jedha. Bakka tokkotti wal qunnamanii kan argaman ta'an gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan cuuphame yookiin immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fakkeenya ta'e jechuudha. Sadummaa isaatiillee nuuf ibseera, tokkummaa isaatiin nuuf ibseera jechuudha. Kan nu hubachiisus kana fakkeenya kanas bu'uurri isaa tokko ta'uu isaati. Sanyii ilmaan namoota tokko ta'uu isaanii yookiin immoo sanyii abbaa keenya Addaam tokko ta'uu isaanii nu hubachiisa jechuudha. Egaa asirratti bu'uurri tokko ta'uu isaanii, sanyiin ilma namootaa tokko ta'uu isaanii, sanyii abbaa keenya Addaam tokko ta'uu isaa nutti ibsa. Bakka lamatti qoodamuun isaanii ilmaan namoota bu'uura isaanii tokko ta'ee osoo jiru saba Waaqayyoo yookiin saba Israa'elii fi warra hin amanne yookiin warra shakkitootatiin jedhamanii kan bakka lamatti qoodaman kan argisiisu jechuudha. Gadi siqee tokko ta'uun isaa immoo sabni lamaan kun barumsa wangeelaa baratanii hubatanii yaada walii galanii amananii tokko ta'uu isaanii nu hubachiisa. Gooftaan bakka inni itti wal qunnametti cuuphamuu isaa yookiin tokko taasisuu isaa kan nu hubachiisudha. Saba gargar ba'ee ture yookiin immoo dhalli namaa Waaqayyo irra gargar ba'ee ture kan walitti deebisu kan nu argisiisudha jechuudha. Dabalataan akka barsiisa mana kiristaanatti iccitiin gooftaan laga Yordaanositti cuuphameef erga diinni keenya seexanni Addaamii fi Hewaan gannata keessaa baasee isaanis Addaam garbicha seexanaa, Hewaan garbittii seexanaa jedhee mallatteessanii ibsani yookiin kan mallatteessisani mallattoo isaanii kanas laga Yordaanosii fi Si'ool keessaa awwaalee kan ture gooftaan keenya gatii xaalayaa kanaa barbadeessuuf laga Yordaanositti kan cuuphame jechuudha. Egaa xaalayaa isa Si'ool keessa jirus gaafa guyyaa jimaataa Si'oolii deemuudhaan nu barbadeessee jira. Lubbuutan yookiin immoo lubbuuwwan badaa turte san nuuf deebisee jira jechuudha yookiin bilisa baasee jira jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gad of qabummaan barsiisuun seera nuuf tumuu isaa nu hubachiisa. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yohaannis deemee kan cuuphameef sababa qaba. Gad of qabummaa nu barsiisuudhaaf osoo inni gara Yohaannis deemee cuuphamuu baate har'a abbootonni koottu mana kootiitti cuuphame, koottu gara kooduun jedhu ture, abbaa qabeenyatiin nu yaama ture, koottutti na biratti cuuphame, koottutti sirna qulqulleessa na biratti haa raawwatamu jedhu ture. Kanaaf mootoleen abbootonni qabeenyaa yookiin abbootonni gurguddoon akka gara isaanii hin deemne isaan gara keenya akka dhufan kan nuuf taasise mootii moototaa gooftaa gooftotaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan nu barsiises kanaaf jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo cuuphamutti harka isaa maaliif irra hin keenye Yohaannis hoo jenne? Yohaannis gooftaa yommuu cuuphu harka isaa irra hin keenye bishaan ofumaa isaatiin olitti faca'ee cuuphame. Sababni isaas aarsaan kakuu moofaa darbeera. Yeroo kakuu moofaa keessa aarsaadhaaf makoodii yookiin gugee horii aarsaaf dhiyeessu ture. Namni cubbuu hojjete aarsaa kanas qabatee dhufee harka isaa wanta aarsaadhaaf fideef kanarra kaa'uudhaan cubbuu isaa gara wanta qulqulluu aarsaadhaaf dhiyeesse sanitti ni darba. Aarsaan kunis immoo isaan buura, isaan ni fayyisa, saba Waaqayyoo ni fayyisa, nullee kan nu fayyisu jechuudha. Egaa as keessatti kan nu hubachiisu qaamni waaqummaa tuquu akka hin dandeenye yookiin immoo harkaan qaqqabuu akka hin dandeenye kan nu hubachiisu jechuudha.
egaa namoonni maqaa eenyutiin akka cuuban hubachuu qabna. Yoo cuubanis saba Waaqayyoo tokko yoo cuubamu maqaa eenyutiin akka cuuban beekuu qabna. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti barraa'e deematii maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin cuuphuudhaan saba koo taasisaa jedhee duuka bu'oota isaanitti dubbate. Nutis immoo yookiin immoo sadarkaa lubummaa kan qaban sadarkaa aangoo lubummaa kan qaban kan cuuban maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jechuudhaan kan cuubanidha jechuudha. Egaa sanyiin Addaam yookiin immoo kiristaanni tokko dhalatee dhiira yoo ta'e guyyaa 40tti shamara yoo taate guyyaa 80tti cuuphamuun maaliif barbaachise yoo jenne manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa cuuphaa mana amantaa seenuuf isa jalqabaa kan taate cuuphaa ta'uu ishii nu barsiifti jechuudha. Akka ragaa kanarraa hubannutti cuuphaan ijoollummaa Sillaasee kan ittiin argannu mootummaa Waaqayyoo kan ittiin nu gonfachiiftu malee mallattoo miti jechuudha. Ilmaan Waaqayyoo jedhamuudhaaf jalqaba dhalachuu qabna. Garuu namoonni tokko cuuphaan mallattoo fi malee fayyinaa fi miti jedhanii warroonni dubbatan ni jiru. Kuni dogongora isaaniiti jechuudha. Kana irratti hundaa'uudhaan kan dubbatanis yookiin immoo kitaaba qulqulluu irratti kan barraa'es kan hubachiisu Maarqos 16 irratti kan amane kan cuuphame ni fayyaa kan hin amanne garuu itti ni murtaa jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo kana isaan garuu jecha kana keessa luqqisuun kan itti murteessisu amanuu dhabuu malee cuuphamuu dhabuu miti jedhanii kan dubbatan ni jiru. Hiini jecha kana garuu kan nuuf ibsu iccitii amananii cuuphamuuti. Dabalataanis jechi kun kan barreeffameef warra Yesuus Kiristoos hin beekneef waan tureef duuka buutonni gara warra hin amanne deemanii barsiisuu waan turaniif warra hin amanneef amanuu waan guddaa ta'uu isaa ibsuudhaaf jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin gara addunyaa kana hunda deemaa wangeela koo lallabaa isaan amantaasisuusaa nu barsiisee jira jechuudha. Egaa namoonni tokko osoo namaniin amanneetti fakkaate osoo cuuphamne kan jedhanii deeman baay'een ni jiran. Kanaafuu kan hubachuu qabnu dabalataanis namni tokko amantiidhaanis ta'ee hojii isaatiin daa'ima fakkaachuu yoo baate mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye kitaaba qulqulluu irratti ragaa nuu ba'a. Gooftaan daa'ima waamee walakkaa isaa dhaabee akka daa'ima kanaa yoo ta'uu baattan mootummaa koo hin galtan jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 15 irratti yookiin wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti yookiin wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irratti dubbatee jira. Seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-8 irratti akkuma barreeffame mucaa dhiiraa fi durbaa erga dhalatanii booda guyyaa meeqatti gara mana qulqullummaa akka deeman akka qaban nuuf ibsee jira. Egaa dubartiin takka ulfooftee ilma yoo deesse guyyaa 7 kan xurooftedha. Dhiiga ishee irraas hanga qulqullooftutti guyyaa 33 haa teessu jedha. Kanaaf mucaan ilmaa dhalatee gaafa guyyaa 7 guyyaan kun guyyaa xuroofte waan ta'eef ida'uu guyyaa 33 yoggaa walitti dabalee guyyaa 40 ta'a. Gara mana qulqullummaa ni gaggeeffama. Yeroo durba deesse immoo guyyaa 14 ni xuroofte yookiin immoo odoon qulqullaa'in hin kaatu jechuudha achuma turte. Dhiiga ishee irraas hanga qulqullooftee yookiin guutumaan guutuutti qulqullooftee gara mana amantaa deemtu ga'utti guyyaa 66 ta'a. Yeroo kana waggaatti daanu guyyaa 14 da'uu guyyaa 66 guyyaa 80 ta'a. Kanaaf gara mana qulqullummaatti kan seenuu dandeessu guyyaa 80tti jechuudha. Egaa mana qulqullummaa yommuu geessan yookiin aarsaa dhiyeessuuf kakuu haarattis ijoolleen kun erga dhalatanii akkaataa guyyoota kanaatiin gaafa guyyaa 40 yoo ta'e dhiiraaf gaafa guyyaa 80 yoo ta'e dubaraaf gara mana kiristaanaa yookiin mana kiristaanaa geessuudhaan isaan sun ni cuuphamu jechuudha. Kana nu hubachiisa jechuudha. Kanaafuu kana beekuu qabna. Kana hubachuu qabna. Egaa namni tokko
karame kan cuubamu akka qabu cuuphanis maaliin akka cuubamu qabu kan nu hubachiisu ni jira. Egaa cuuphaan karaa sadii ni gaggeeffama. Inni tokko bishaanii fi hafuura qulqulluudhaan ni gaggeeffama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3-5 yoo dubbifne ni arganna. Inni lammataa ibiddaa fi hafuura qulqulluudhaan ni cuuphamna. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 yoo dubbifne ni arganna. Inni sadaffaan dhiigani. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin nu bite, dhiiga isaatiin lolaasuudhaani. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6-8 yoo dubbifne jecha nu hubachiisu ni arganna. Innis bishaanii fi dhiigaan dhufe isaa kana. Innis Yesuus Kiristoos inni bishaanii fi dhiigaan dhufe malee bishaan qofaan kan hin dhufne. Kanas hafuura dhugaa ba'a jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaaf ragaawwan kan nuuf teechisuusi. Kanaaf ragaan nu hubachiisuudhaan kana jechuudha. Kanaaf hubachuu qabna. Egaa nuti cuuphamuun keenya faayidaa maal arganna yoo jenne lammaffaa dhalachuun keenya fayyina arganna. Dhuguma dhugaasiniin jedha namni lammaffaa bishaanii fi hafuura qulqulluudhaan dhalanne yoo dhalachuu baate gara mootummaa koo seenuu hin danda'u akkuma jedhe. Kanaaf dhalachuun lammata dhalachuun keenya fayyina arganna jechuudha. Mootummaa isaatiif of qopheessina jechuudha. Lammata irratti faayidaa cuuphaa keessaa tokko cubbuu hojjenne balleessa hojjennerraa bilisa ba'uudhaafi. Yakka hojjennerraa bilisa ba'uudhaafi. Sadaffaa irratti qulqullinaa fi eebba argachuudhaafi. Afuraffaa irratti fayyina lubbuu keenyaaf boqonnaa argachuudhaafi. Shanaffaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fakkeenya ta'uudhaafi. Kan cuuphame nutis immoo gad of qabummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barachuudhaafi. Inni jaaffaan cuuphaan jireenya keenya yookiin laphee keenya ittiin haaromsachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf egaa cuuphaan fayyina guddaa kan qabudha jechuudha. Jireenya kan nutti argisiisu jechuudha. Boqonnaa kan nuuf kennu ta'uusaa nu hubachiisa jechuudha. Cuuphaan faayidaan isaa isaan kana. Cuuphaanis maaliif akka nu barbaachisu kan nu hubachiisu isaan kana jechuudha. Egaa dhaqaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin isaan cuuphuudhaan saba koo hundumaa duuka bu'oota koo taasisaa jedhee Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti kan barraa'e isa kana nuuf ibsa. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluudhaaf, galanni deessuu haadha isaatiif, galanni ergamoota duuka bu'oota raajoota isaatiif yaa ta'u. Amin.